Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoonni Oromoo System App jirra jirtu isiniin jedheetiin jira. Har'a barumsa haaraa takka qabadhee isiniin dhufeetiin jira. Barumsi kunis akkaataa baanarii itti hojjetan YouTube channel baanarii keenya itti hojjetan waliin ilaalla. Hamma dhuma barumsa kanatti na waliin tura. Gara barumsa darbuun duratti warri channel kanaaf haaraa taatan baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Subscribe godhaatii maatii keenya ta'aa isiniin jedha. Madhuma barumsa kanatti na waliin tura. Gako salamta danin jalqabadha salamta islaman sinittida madda wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu narraja wa badha mekille barumsa keenya eegalleetiin jirra. Duraan dursitanii aappii Pixlab kana jettanii Play Store gubbaanii argattu. Anamma buufadheetiin jira open jedhanii agarsiisame. Dhuftanii tuqaan sadiin takka hunda olii kana ni jirti. Si'a tokkoof cuqaaftanii image size kee filattanii sanaan booda qastii gadi garagaltee teettana gadi tuwiixan yommuu tuwiixan YouTube channel banner keedhu kana si'a tokkoof ni tuwiixu. YouTube channel banner kana sirriitti keessaa laaltanii gadi buufattu. Sanaan booda 2560 ratio 1440 ta'uu laaltanii okay jettaniini. Sanaan booda tekstii tanarraa dallattu. Sanaan booda irrana mallattoon eda'uu takka ni jirti. Isii gubbaa si'a tokkoof ni cuqaaftu. From gallery jettanii search gootu yommuu seentan gallery keessaa waan fudhatan tura. Mallattoo gallery keessaa nama fudhachaa jiru kana Telegram kiyya jala isiniifin kaa isii malee dalaguu hin dandeettan baanarii kana. Hunoo mallattoo ishii tana ni fudhattu. Caafii fiinxee isii tana tuwiixanii gadi harkiftanii wal qixxeeffattanii erga jettaniin booda akkatti erga wal qixxeessitaniin booda dhuftanii sirriitti wal qixxeessitanii irra keettanii akka isin jalaan dogongoramnetti irra keettanii hordoftoonni kiyya. Sanaan booda dhuftanii background bakkiyyattu hunda gamanaa kana ni jirti. Background keedhu san gubbaa tuwiixanii irraa balleessitanii color ta'etti tuwiixanii mallattoo isa irratti galu filattanii. Sanaan booda mallattoon gamana ni jirti. Ayi kana gubbaa tuwiixanii tekstii isiniif fida. Tekstii tana si'a lama cuqaasuudhaan irratti barreeffattu. Anamma mee Oromoo System App haa jedhuuni. Oromoo System App haa jedhuuni. Oromoo System App jedhanii jira. Akkatti erga wal qixxeeffattaniin booda walitti harkiftanii gamaa gamanaa keessatti qeessitanii tiniin galchitu. Akkuma isin dura isinitti agarsiise yoo guddatee tiniin taa'ee isinii keessatti hin galu. TV qofarratti dabarfama waan ta'eef yookiin kompiitaraa fi yookiin TV qofarratti dabarfama waan ta'eef akkatti sirreessitanii wal qixxeessitanii erga kaa'attaniin booda ammallee gad deebitanii irratti sirreessitanii isa irraa buutanii gadi buutanii sirreessitanii erga jettaniin booda gad deebitanii tekstii ni tuwiixu. Ammallee irratti wal qixxeeffachuun keessan sirrii ta'uu qaba. Akka hin deemu kanatti deemuu qabdanii. Garuu waan kana fakkeenyumaaf isinitti agarsiisaa. As deebitanii tekstii fudhattanii gizee lama cuqaasuudhaan waan barallee ni jettuuni. Anamma mee video editing haa jedhuuni. Video editing jedheeni booda enda software erga jedheeniin booda software akka daddansiisee walitti hin argaanne ta'e soft
Enter jedheen akkatti erga fudhadheen booda kanallee qabee gamaa gamana harkisee xiqqeessee san caalaa xiqqeessuu qaba. Kanammoo akka bareeduuf irraa kana sirriitti xiqqeessuu qabaayyuu. Gamaa gamana isaa qabdanii walitti harkiftanii xiqqeessitanii waluma xiqqeessitanii kaanii gadi akka xiqqaata ta'uuf jechuudha. Akkatti erga fudhattaniin booda isallee ka gubballee wal qixxeessuuf sirriitti waliin ilaaltanii wal qixxeessuu qabdu. Ka jalallee akkatti xiqqeessitanii wal akka inni walitti galuu gottanii sirreeffattu. Amma akkatti erga fudhattaniin booda ka gubbaa kana soba gamana siisuu qabdu akka wal qixxaatuuf jecha. Daddabaa ta'uu hin qabu, qat jedheetiniin kan dhaabate ta'uu qaba. Lafti gurraachi kun adiin kun qofa keessa galoo qaba jechuudha barreeffamni. Erga akkatti sirreeffattaniin booda ammallee teekstii fudhattanii waan biraa waan barbaadan jettaniin. Ani amma kana fakkeenyumaaf isinitti agarsiisaa jira. Isin waan barbaadan waan hojii keessan irratti hundaa'uuf hojjechuu ni dandeessu. Ani amma mee subscribe ayedhuni subscribe like share jedheni okay jedheni fudhe. Kanallee akkuma akka duraa xiqqeessaa ture sanitti kanallee haa xiqqeessume. Kanallee mul'uma xiqqeessee keessa galcha. Qoka jalaa kana irratti asirreessu. Irraa socho'aa ta'uu hin qabu ka jalaa kuni. Akkatti agarratti wal qixxeessin booda sirriitti wal qixxaa ta'uu qaba. Booda akkatti erga wal qixxaatee booda gamana dhuftanii mallattoon kalarii irraa jijjiirachuu ni jirti. Gaalaarii keessan keessa dhayxanii kalarii barbaadan fiddanii irra kaa'attanii erga jettaniin booda kalarii isin barbaachise kalarii isinitti tole irra kaa'attanii bifa bareedaa ta'e inni hojjetattu isiniin jedha. Ana kana fakkeenyumaaf isinitti agarsiisaa jira waan ta'eef osoo kan seeraan hojjetadhu taatee kana caalaa bareechisee hojjetadha. Isin amma kana akka fakkeenyatti fudhattanii sirreessitaniitiin hojjechuu qabdan jechuudha. Ani amma mee kana sirreessee akkatti sirreessee irratti galcheen booda kalarii kana fudhee deebi'ee jechuudha. Akkatti bareechisee kalarii biraa itti galchee isinis kalarii bareedaa irra kaa'achuu dandeessu. Kalarii isinitti tole alaabaan barbaadan wama feetaniin godhachuu barbaadan itti hojjetachuu barbaadaniin itti hojjetattu. Akkatti erga wal qixxeessitaniin booda ol baatanii gubbaa olii kana mallattoon seefii ni jirti. Seef ta'etu tana gubbaa si'a tokkoof ni cuqaaftu. Kanaan booda seef as share kaayuu gubbaatu hidhanii seef ta'eetiin jira. Barumsa keenya xumurreetiin jirra. Hamma barumsa dhufu walitti deebiin turtii gaarii isiniin jedha. Yoo isiniif hin galin koomantii jalatti nu barreessaa.